Malakam bareeda gaa'ila gooftaan eebbise Malakam bareeda gaa'ila gooftaan eebbise Malakam bareeda gaa'ila Yesuus eebbise Malakam bareeda gaa'ila Yesuus eebbise Malakam bareeda gaa'ila gooftaan eebbise Malakam bareeda gaa'ila gooftaan eebbise Malakam bareeda gaa'ila Yesuus eebbise Galatoomi bareeda kanarraan nu geesse bareeda gaa'ila isaanii kana bareeda sidumuuf milkeesse bareeda cidha kanarratti bareeda Yesuus argamte bareeda hirruu isaanii guutte bareeda cidha isaanii biifte bareeda har'asi barbaanna bareeda cidha kanarratti bareeda ayyaana kee guddaa bareeda hirmaan dhumeerratti bareeda Bagageessan misirroon guyyaa gammachuu 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 Bagageessan waaqayyo gooftaa keessantu Bagageessan lamaanuu keessan eebbise Bagageessan sichi lamaa miti seeni Bagageessan gooftaa tokko si taasisa Bagageessan saaqonni dhiiramee faarsa Bagageessan warri gammadan waaqessa Bagageessan saaqonni durbee gammada Bagageessan galata gooftaadhaan fida Bagageessan saaqonni dhiiramee faarsa Bagageessan warri gammadan waaqessa Bagageessan
Human beings egalan yajor galu kol gabatu seto higamili ko buga karagare nabatu devin kabanan kaba kulo gatuna kabu shaki galana yunan darbe dolon bugalan matuki hinta wanam tarise ole sigano barise nana na fo golma nabara Kanko barana
Hallelujah. Ilille galata cimasa goftana. Mata kesene rekti Jesus nam hundumtu. Hallelujah. Galata ammayu mata kesene rekta. Goftana ilille arka kessa wal turguta waaqayyo galata fada. Tole masirronni baga guyyaa eebbifamaa kanaan isin ga'e jechuun jaaladha. Mee maal jettu isin? Masirronni akkuma jiranitti lafa kanatti jilbeeffatu hin kadhannaa fi lesbiyan jajee taasisuun kottaa gara kanaa. Sabni immoo harka keessan gara kanatti kaasaa. Harka keessan sabni hundumtu harka keessan gara kanatti kaasaa. Nam hundumtu harka isaa diriirsu gara kanatti. Mee warri gammadan ammayyuu harka keessan rukutaa galfatan. Hallelujaa. Itti dabala ammayyuu galanni hin jiru, lilleen hin jiru. Galateeffadha ammayyuu dabala ilillee cimaasaa galata cimaasaa harka keessan as kaasaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaa siif haa ta'u. Waaqa abboota keenyaa, Waaqa raajotaa, Waaqa ergamootaa, Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisaaq, Waaqa Yaaqoob maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifaman haa ta'an. Gaa'illi isaanii haa eebbifamu. Manni isaanii haa eebbifamu. Gaa'illi isaanii an eebbiseera. Gaa'ila Abrahaam haa ta'u. Gaa'ila Saaraa haa ta'ani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gara deeman hundumaatti addaaf addunyaa argatani. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara jireenya isaanii hundumaatti kan isaan abaru tokko jiraate maqaa Yesuusiin haa eebbifamani. Eebbisni irra tokko taane saba kana duukaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuuraan haa eebbifamani. Foonitti haa eebbifamani. Gara hundumaatti mataa haadhani. Garaa qulqulluu sin eebbiseera maqaa Yesuusiin eebbifama. Bulettii keenya haa eebbifamtu. Warreen ishee duukaa jira hundumtu haa eebbifamani. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu hammaataan dura isaaniitii haa ciramu. Maqaa jaalatamaa ilma gooftaa Yesuusiin ameen. Ilillee galata ammayyuu galateeffadha dabala galata cimaasaa ammayyuu asuma gara waldaa boleessa keenyaa masfineetti achi deemna isaan duukaa achitti waadaa kan kakuu galu waaqayyo sin eebbisu misirroota faarfannaadhaan baasu.
Isanim benim. Şina sen. Sen. Ante kottu masoni asin sen tabii tabii. Koy. Çuran sen. Saya dah dulu.
jalqabarratti waaqayyo inni obboloota keenya sirna gaa'ilaa kanaan gaa'ila kana fakkaatuun isaan ga'e ulfinaan ajajamu al takkicha gooftaa kana galateeffadhaaf jedhisa. Galateeffannaan keessan baay'ee xiqqaadha. Dubartoonni baay'een jirtu. Ilillee hin jiru. Moraan miidhaa saaraa baadiyyaas. Kanaaf waaqayyo inni nu gargaare kun ulfinaan ajajamu. Obboleessa keenya Masfinii fi obboleetti keenya Zinnaashiin kan gargaare maqaan isaa kana ifame. Gaa'ela jechuun salphaa miti. Gaa'ela jechuun salphaa miti. Gaa'ela waaqatu namaa laata. Lafumaa ka'amee gaa'elli ni ijaaramu. Gaa'elammoo waaqayyotu toora namaa qabsiisa. Obboloonni keenya baratanii sirna gaa'elaa karaa hundumaan itti dadhabdee waldaan guyyaa kanaan geessee jirti. Isaanis dadhabanii nuuf fineetuun jedhee barnooticha xumuranii yeroo gaa'elaa bareedaa akkasitti kunoo Masfinee fi Zinnaash babbareedanii fuula keessa dura jiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jalqabarratti dubbii sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokkodhaan dubbisaa. Ergasiis waaqayyo gooftaan namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolche jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 2:18 irraan dubbise. Egaa gaa'ela jechuun maal jechuudha? Gaa'elli maaliif barbaachisa? Gaa'elli maaliif barbaachisa? Gaa'ela jechuun maal jechuudha? Gaa'ela jechuun waan waaqayyo uume yookiin immoo waaqayyo itti fufiinsi dhaloota akka jiraatuuf jenereeshiniin itti fufee akka uumamuuf itti fufee akka jiraatuuf isa waaqayyo uume jechuudha. Waaqayyo kallattii hundumaatiin gaa'elli akka itti fufu gaa'elli akka jiraatu kan godhe waaqayyo jechuudha. Maaliif barbaachise kan jedhu kophaa ta'uun barbaachisaa waan hin taaneef gaa'elli uumame jechuudha. Namni kophaa ta'uunsaa gaarii miti. Namicha erga uumee Addaamiin erga uumee Addaam kophaa ta'uunsaan baay'ee gaarii miti. Kanaaf nama isa gargaartu kan akkasii tokko isaaf hin mala kan jedhu sagalee waaqayyoo keessatti caafamee jira jechuudha. Kophaa ta'uun gaarii waan hin taaneef gaa'elli barbaachisa. Kophaa ta'uun gaarii waan hin taaneef. Dhiirri kophaa isaa jiraachuun dubartiin kophaa ishee jiraachuun gaarii waan hin taaneef waaqayyo gaa'elli akka itti fufu gaa'elli akka jiraatu seera waaqayyo keessatti sagalee waaqayyo keessatti jala muree lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf kophaa ta'uun hin barbaachisu. Uumama 2:18 akkas jedha. Ergasiis waaqayyo gooftaan namichi kophaan isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaaru nan tolchaaf. Amma waaqayyo Masfineen Zinnaashiin fuudhanii manaan baanee Zinnaashiin immoo Masfineetti hirma jettee manaan baanee waaqayyo garuu tolchee babbareechee guyyaa isaa eegee yeroo isaa eegee maal godhe fide jechuudha. Namicha uumee kophaa ta'uun gaarii miti waan ta'eef kan isa gargaartu uumnaa ganaadha. Erga isa uumee ganaa jechuudha. Kanaaf gaa'elli kophaa ta'uun barbaachisaa waan hin taaneef uumame jechuudha. Uumama 2:21 irraa akkas jedha. Waaqayyo gooftaan namicha rafee akka of wallaalu godhee utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti immoo foon inni guutee waaqayyo gooftaan lafee cinaachicha isa namicha keessaa fuudhe sana irraa dubartii tolchee namichaatiif geesse. Dubartii tolchee eenyuuf geesse? Namichaaf geesse. Lafee cinaacha raffisee keessaa fuudhee dubartii tolchee namichi kophaa ta'uu isaa hin barbaachisu waan ta'eef geesse. Michis maal jedhee 24 irraa 23 irraa maal jedhaa namichis immoo amma reefu ta'e bakka kophaa ta'uun gaarii miti waan ta'eef haadha manaa waan argateef kophaa ta'uunsaa hin ulfaate waan ta'eef amma reefu ta'e kan jedhu deebilaatti. Zinnuu har'a sirna kanaan gaa'ela ijaaraniiru mi'a takkicha gooftaadhaaf galateeffata. Inni kan biraa gaa'elli maaliif barbaachise? Sanyiin akka itti fufu. Sanyiin akka itti fufu. Hiddi akka itti fufu. Dhaloonni akka itti fufu. Kana jechuun maal jechuudha beektu? Itti fufee jenereeshiniin akka jiraatu. Sirra gahee akka hin dhaabbanne. Si booddee dhaloonni itti fufan tokko jiru. Gaa'elli hin jiru taanaan namni waliin fuudhu waliin oolu taanaan sanyiin itti fufu hin jiru jechuudha.
Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 hanga 28 namni argatin dubbisuu danda'a. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 hanga 28. Egaa Waaqayyootti akka eebbifamanii egaa Waaqayyootti akka eebbifamanii isatti namni uume akka eebbifa Waaqayyoottis uumame dhiira fi dubartii isaa uume. Eshi Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa lafa guutaa isaa harka jala galfadhaa qurxummiin galaanaa irratti simbirroota qilleensaa keessattis balali'an irrattis uumama lafarraa munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaaniin eebbise. Ciao. Maal qabaadhaa? Mootummaa qabaadhaa jedhee isaaniin eebbise. Nama qaba kan isaatti Kiristoos anaafsi baay'ee way waaqu beekuun nurra jiraatu carraa kanaan qabeenya addunyaa kanarraa Waaqayyo qabu si fooqii qabu konkolaataa qabu qabeenya Waaqayyooti. Jaldeessa akka fakkaatisaatti nuumne qamalee akka fakkaatisaatti nuumne booyyee karkarroo akka fakkaatisaatti nuumne Waaqayyo kaliin akka fakkaatisaatti uume anaafsi fakkaatisaatti isa uume kana immoo maal jedhame itti horaati lafarratti maal godha baay'eedha lafichas maal godha dhaadhaa horaa baay'eedha yaalamini giddu maal horaati baay'eedha lafichas dhaadhaa jenereeshiniin akka itti fufuuf sanyiin akka itti fufuuf eebba Waaqayyooti jechuudha. Horanii baay'achuun kan hin danda'amu karaa kam gaa'ela ijaaruudhaan malee qarmatti akkasumatti horanii baay'achuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo tokko ችግር የለም ምንም ችግር የለም ትዳር መሰረት እንጂ ችግር አለ ፔስታል ይዘህ ትዳር ተመሰረት ፔስታል ይዘህ ትወጣለህ ማለት ከበት እንደዚህ አይደለም አሜን ነው ወይ ፔስታል መቀበል ወለ ችግር የለም ለተማ ካካከተ ጀሰዲ ያፈሩ ወለንተሰ ችግር የለ እቻትማ ፔስታል ይፈራተ ዋቀይ ነው አውሽ አሜን ወልካ ዘርጋቂ አባስኩን ለፈገኛ ረሃብቀው አሜን ጋይለ ነጋ ያሩ ወርባደ ከራስ ገለ ዋቀዮ ጀንሲ ቆሉ ከራስ ገለ ዋቀዮ ሲመራው እትደሙት ነው ሐመደንዳ ማይሮዶ ተቆ ጋለ ሶላት ቀሎን ባይ ዋሞ ድግሲ ጉዳ ማን ገለገለ ነም ቀበኛ ቀው ኢሳ ገለ ወዳን ክርስቲያና አርከስ ለከይሰ ሲቢፍተ ለማሰዲ ታዘለ ወጭና ተዘለ በቃ ሴራ ራወተመ ጋላን እንኩ በጉዳ ነው አልተነቀም ኮንኮላታ ዲበሜ ከያሰኒ ሚራክሊ ጉዳ አዱኛ ነመሜ ከኛሰኒ ሆሪሜ ከቀለኒ ያለኒ ጀላ መጀሰሌቶ እንገይ ፎቅ keessa walaaliin nagaatiin galu inni gargari ratanii qabeenya galu amen abaarsa kun bishaan gadi wal gaa'ela jaalan immoo eebbi Waaqayyo keessa jira waan ta'eef itti fufanii lafa caalaa jira amen amen nama suukee jiru qabeetii sodaatii gaa'ela jaaru beeli gaa'ela eebba qabaayee haleluuyaa sanyiin akkatti fufu barbaada gaa'ela jaal aloonnis fakkaatan akka baan barbaadu gaa'ela jaal aloonnis caalanii biyya bushan akka baan barbaadu gaa'ela jaal nagaa namoota warri buusan si keessa akka baan barbaadu gaa'ela jaal aloonni gaa'ela jaalatu nurra jira amen carraa kanaan erga kana sanyiin akkatti fufu egaa maal jedhee horaa baay'eedhaan laficha dhaalaa hidheeti xumura irratti nama akka fakkaattisaa uume kanaaf maal kenne beektaa bineensota irratti munyuuqaa lafa irratti lubbuu qabeeyyii hundumaa lafa kanarra jiru irratti isin maal qabaadha aboo qabaadha abootu si argayi ameen ameen amma yoo argitaniitu ta'e bineensa gurguddaa caakaa keessaa eenyutu qabee ajjeesa Rizalti nama namooti qomma kanaa qabutu kilaashii baatee rukutaa ajjeesa lee cafaa baay'ee guddaa kan maaliif ajjeesa beektaa namaatu bineensa irra dhaabuu qaba waan ta'e bineensa hundumaa irra dhaabuu laata uumama hundumaa harka keenya jala gahe uumama hundumaa harka keessan jala gasheera marraa gaggeessa sin harka jiru ameen harka keessan ol qaba aboon na harka jira jedha maal jettanii aboon si harka jira ni kamera ega gaa'ela Waaqayyo uume gaa barbaachummaa gaa'ela gakkasee gaa'ela kana akkamitti gaggeessu nurra jiraata ni tokkoffaa jaalala gaa'ela Waaqayyo uume kana gaa jaalalaan gaggeessutu nurra jiraata jaalalaan walii jiraachutu nurra jiraata jaalalaan gaa'ela fuunee deemutu nurra jiraata jibbaan otoo hin taane jaalalaan yoo inni aaree dhufe isheen immoo kolfaa gammadaa sinatti jaalalaan gaggeessu jaalalaan gaggeessutu nurra jiraata ameen በፍቅር ነው ጋብቻ የምንመራው በፍቅር ቦክሲዳን ወጣን እንዴ መለስ ዲሞክራሲ ጀራ አትመና ፈባመና ወልቂታ ምትረ አና ቦደ ወልቂታ ዋንታነ
yeroo ni dadhabee dafqa isaa xuruurfachaa oolee hojjechaa oolee dhufu isheen immoo miila walirra naqxee deemu hin ta'u akkas hin ta'u isheen yeroo ni dafqee nu abbaa manaa kun nagaan dhufte maqaa haaraatti baafattee toote yenee fikir yenee qojo minaamin jecha kootii isaarraa baasaa I love you jecha ol gal daqqiteetta ittarraa gafaa meetaa miilarraa dhiqaa abee hin danda'ama Yesuus Kiristoos jaalala agarsiisuuf gad of deebisee maal godhe jara abeet hundi keessan booletti guddatan natti fakkaata miila namaaf hin dhingna booletti guddatan hundi isaanii kanaaf jaalalaan gaggeessitu nurra jira fikir hullum yaashanifa jaalalli hin jiru taanaan manni hin goolama jaalalli hin jiru taanaan nagaan hin dhabama kanaaf jaalalaan gaa'ela keessan gaggeessitu nurra jiraata carraa kanaan obboloonni keenya har'a gaa'ela ijaaruudhaaf toora irra jirani kun jaalalaan mana isaanii gaggeessu jaalalaan jireenya isaanii gaggeessutu irra jiraata jechuudha jaalalli hundumaa mu'aa jechuudha jaalalli danda'a abeen Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u malee dhiifama naa godhaati yeroo nama keessa jiru hammaataa dargaggoonni baay'een dhiironni dubartoonni waliif ajajamurra waliif abboomamurra walqixxummaa isa jedhu irratti sammuun keenya amana jechuudha miti kitaabni qulqulluu akkas jedha mataa waldaa kiristaana Kiristoos mataan haadha manaa immoo maal jedha ishee kana coggoraa dubbadhaati mataan haadha manaa eenyudha mataan waldaa Kiristoos Aleeksidha Apostoliidha Paastoriidha mataan waldaa kiristaana Kiristoosidha caaqodhi ameen jedhi jabeessiti itti dabale ameen jedhi jabeessiti mataan abbaa haadha manaa immoo eenyudha abbaa manaa gabaabaa ta'uu dheeraa ta'uu miilli isaa jabaabaa ta'uu whatever abbaa manaa keetu yeroo tokko akkas mataan haadha manaa abbaa manaa eessatti mataan haa ta'e hin ta'u ወንጌል ገና የትኛውም ፕሮፌት የትኛውም የመንግስት ሀገርን የሚመራ ማንኛውም መንግስት ይሄን ቃል ሊሽር አይችልም ቃሉ ዘላለማዊ ነው አሜን አሜን ዋህናት ፍርደቴ ባባመናት ዋንቀለቴ ዋህናት በጣም ታፊ ዋንታተ ዲግሪ ማስተርቲ ዋንበረተ ባባመናት የሙቁታ ቆዩ በረ ነገሮ ባመናት አይደለም ኦብረገ ገንቴና ባባመናት ከበጅ አሜን ጀዳማ እንደበሉ ኢየሱስ ጎፍታ አሜን ሜጫ ብራት ኢየሱስ ጎፍታ ያ ኢየሱስ ጎፍታ ጃለንት ጅብደስ መታን እንዳ ክርስቲያና ክርስቶስ መታን ሃናመና አባመና ጋፈከዘን አኒ መታ አደ አባመና ገለማ ገልገላ ዱላዳ እስያካ ሲስተም ዱሪ ዩኪን ስር ለዱሪ አይደለም እንደዛ አይደለም በፍቅር መታታውኬ ጃላና ከነተገርሲስ መታታውኬ ውትዲያቹዳን ከነተገርሲስ አካሲቲ ጅሬኛ ከኝ ፎሎ ጎቹት ኑረጅራ ተመለ የታባት አን መታለ ተጋፈ ተጋቱ ኤኙ ለሚ ኤኙ ሚል ኤኙ ሉክቲ አን ሶ መታለ ተጋፈ ጂካቱ መንጂ ገቹ መነከኝ ወርደኒ ተይ ወንዳ ክርስቲያና ከስ አፖስቶል ካቁ ነቢይ ከተም ቤሁ አመኑ ጋፍ ጋፍ ከደረቱ ንጉሪ ዳይማ ለማሳሊ ባት ማለት አበመናክ አብደባኒ ወኳዚ isa waaqayyo walitti fide waaqayyo waliin jiraachisa malee gargar baasuun seetanni gargar baasuun jettee mandaraan gaarii miti kana dubbiseen xumura baay'ee yeroo keenya fudhadhu waan ta'eef kana caalaa haasa'uun hin danda'ama lallabuun hin danda'ama jechuudha kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin isaa haadha manaa isaattis hin himattan isaan lachanuus immoo foon tokko inni tokko namichii fi haati manaa isaa qullaa isaanis immoo turan lamaan isaanis immoo garuu waliin saalfatan kana booda hararraa eegalee jechuudha masfineen abbaa isaa haadha isaa hin dhiisa haadha manaa isaatti maal ta'a himmattan jechuun isaan lama toontaan dhaqna tokko qaama tokko jechuudha qaamni tokko fakkeenyaaf harki kuni harka kana wajjin wal saalfata jira saalfatu deemee fuula kana wajjin wal saalfata walli ka taratara wal miicha wal kisa bakka qaamni tokko wal saalfatu wal sodaatu eeyyamamaa jechuudha kanaafuu qaama tokko malee isaan lama miti kana booda masfinee fi zinnuun namni akka lamaatti ilaalu yoo jiraate dogoggoree jira jechuudha isaan maali jechuudha
tokko jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Tokko jechuudha. Qaamni tokko immoo waliin sodaatu. Qaamni tokko waliin amatu. Qaamni tokko waliin ceephamu. Qaamni tokko waliin lafafu. Qaamni tokko walirratti jibba yaadu. Qaamni tokko walirratti waan biraa hin godhu. Kana jechuun hiikoo guddaa qaba. Fakkeenyaaf harki keenya quba shan qaba. Quba shanan keenya keessaa qubni kun otoo madaa'ee quboonni arfan bira jiran kun ati madooteetta jedhanii jiraa'e mana isaanii biraatii buqqifatanii hin deeman. Wajjumaan taa'anii rakkatamanii hin baatu. Kana jechuun ati manaaf abbaan manaa gaafa dhukkubaa, gaafa gaddaa, gaafa rakkinaa, har'a gaafa shabalaan babbareedaan kun gaafa wal argitan wal jaallatanii, gaafa muumni namaa dadhabu, gaafa immoo xiqqoo tokko dhukkubni wayii dhufu, ani sin barbaadu na biraa deeme jechuun hin danda'amu. Ameen. Hin danda'amaa jiran? Wal baatanii deemu, waliif yaaduu, waliif dadhabuu, waliif obsuun as keessatti mul'ata jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Mee warri kana dhageessan isa dhageenyetti akka jiraannu gooftaan nu gargaara. Isa dhageenyetti akka jiraannu Yesuus nu gargaara. Inni gurra qabu safurri qulqulluu waldaa kiristaanaa keessatti dubbatu maal haa ta'u? Itti jiraachuun kan keenya dubbii sagalee Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Bataam ደስ ብሎኛል. Sirna gaa'elaa obboloota koo arguutti baay'ee gammadee jira. Guyyaan har'aa anaaf guyyaa addaati. Gooftaadhaaf galata kennaa jabeessaati. Waaqayyo karaa hundumaa isaan gargaaree obboloonni keenya waldaa argamsa ulfina Waaqayyooti. Obboleettii keenya wajjin turtan tajaajiltuu waldaa argamsa ulfina Waaqayyooti. Akkasumas Apostil Tasheen iddoo jira. Guddisee abbaa fuuraa isheeti. Waaqayyo kana hundumaa dabarsee karaa hundumaa lolli baay'inatu jiru, rakkinni baay'inatu jiru, daddarbannaa wantoonni baay'inatu jiru. Guyyaa har'aa kana sirna gaa'elaa kanaan obboloota keenya isaan ga'uunsaa waan salphaa miti. Obboleessi keenya Masfinee tajaajilaa waldaa kanaati. Koree waldaa gaggee maguddoo waldaati. Akkasumas tajaajila kam keessatti nama hirmaatee tajaajilu Waaqayyo sirna gaa'elaa akkasii raawwachuunsaa anaan baay'inatti toleera. Ammayyuu warra isinitti tole waldaa lamaanurraa galata kennaa gooftaa. Nu gaggeessaa seera kakuu yerootti raawwannu ta'a. Aamileen hin jiru. Menzil sedafa, kelasi, lanjut. Ijakan atau tikok, dulu megan. Yesus gofta, emberida ni, ajem cuma lagi itu. Itu cacu kata apa? የሆነ ነገር የሚመታ ነገር አለ። አካ ከሰለ ተቀባቴ ኢየሱስ ቻይዳስ መታገረራት ለጎፍ ታገረ ተገና ደመሰ አማ ጋፍ ዴቢ ቀቡ ኤኞ ከጋፍ ከነ ስሪት ዴቢሱ ሽልማት ቀቡ መጨረሻ ረት ይችላ namni gaaffii kana jalqaba irratti gaafatamu obboleessi keenya Masfineedha. Jalqaba egaa abbaa manaatu gaafatama. Achi booda haati manaas isaaniin gaafatamu. Gaaffii kana erga xumuranii booda shillimaata macarrashaa irratti eenyu akka sirriitti deebise ni ilaaltu jechuudha. Obboleessi keenya Masfinee irraa eegalla. Deebiinsaa eeyyee jechuudhaan yookiin laakki jechuudhaan nu deebiftaa jechuudha. Ati dargaggoo Masfinee Warquu kan jedhamtu guyyaa har'aa kanaa kaadhimaa kan taate durbee Zinnuu Lamuu kan jedhamtu waliin akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti
gaa'ela ijaaruuf fuula waaqayyoo fi fuula saba waaqayyoo irratti waadaa ni seenta. Eeyyee jechuudhaan deemsee jira. Harka keessan achitti gurgurina. Gaaffii lammataa isumaa fi ati dargaggoo Masfinee Warquu kan jedhamtu kaadhimaa kee kan taate Durbee Zinnuu Lamuu kan jedhamtu waliin yeroo gaddaas ta'e yeroo gammachuu, yeroo dhabuus ta'e yeroo argachuu, yeroo dhukkubaattis ta'e yeroo nagaatti haadha manaa kee godhattee hamma Waaqayyo lafa kanarra isin jiraachisetti waliin jiraachuudhaaf fuula Waaqayyoo fi fuula saba Waaqayyoo irratti waadaan isin ta'a. Eeyyee jechuudhaan deemsee jira. Inni sadaffaa na wajjin jettaa ani Masfinee Warquu kanan jedhamu guyyaa har'aa kana kaadhimaa koo kan taate Durbee Zinnuu Lamuu kan jedhamtu waliin haadha manaa godhadhee fuudhuu koo fuula Waaqayyoo fi fuula saba Waaqayyoo duratti waadaa nan seena. Milikkita waadaa kan ta'e qubeelaa kana itti nan kaawwadha. Itti kenni qubeelicha. Acabchuu booda geeta. Akkatti. Asal. Acabchuu booda geeta. Andenya. Gaaffii itti aanu isheeti. Ati Durbee Zinnuu Lamuu kan jedhamtu kaadhimaa kee kan ta'e dargaggoo Masfinee Warquu kan jedhamu waliin akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti gaa'ela ijaaruuf fuula Waaqayyoo fi fuula saba Waaqayyoo duratti waadaan isin ta'a. Eeyyee nan seena. Amma ammaatti lamaan isaanii walqixuma deebisaa jiru. Eenyu akka ta'u faa'u. Eshi lammaffaa ati Durbee Zinnuu Lamuu kan jedhamtu kaadhimaa kee kan ta'e dargaggoo Masfinee Warquu kan jedhamu waliin yeroo gaddaas ta'e yeroo gammachuutti, yeroo dhabuus ta'e yeroo argachuutti, yeroo dhukkubaas ta'e yeroo nagaatti abbaa manaa kee godhattee hamma Waaqayyo lafa kanarra isin jiraachisee waliin jiraachuudhaaf fuula Waaqayyoo fuula saba Waaqayyoo duratti waadaan isin ta'a. Eeyyee nan seena jechuudhaan deebisee isa sadaffaa na wajjirraan jettaa ani Zinnuu Lamuu kanan jedhamu guyyaa har'aa kana kaadhimaa koo kan ta'e dargaggoo Masfinee Warquu kan jedhamu waliin abbaa manaa koo godhadhee itti heerumuu koo fuula Waaqayyoo fi fuula saba Waaqayyoo duratti waadaan nan seena. Milikkita waadaa kan ta'e qubeelaa kana itti nan keewwadha. Achitti fala geeta. Ameen jiru. Akka keessan wal cinaatti akkasitti saba kanatti qabaata agarsiisa. Miizoliin as takaakalaa akka kana jiran fataa godhaati. Sabni kun hundumtuu hidilleen hin jiru, aamileen hin jiru. Horaa leellan. Eshi waadaa isaanii xumuranii jiranii garuu amma yerootti nu mallatteessani ta'a. Namoonni as kanarratti mallattoo abbaa manaa, as kanatti mallattoo haadha manaa, isheen immoo as kanatti lamaan isaa irratti. Mallattoo haadha manaa isheen.
Gooftaadhaaf galata kennaa jabeessaati. Tokko haftee keenya inni kun kan isaaniiti. Bitanii inni kun kan isaaniiti. Achitti bolee geessaa. Itti wajjifanitti jilgeenfattanii immoo Waaqayyoon isinii kadhannaa waltajjicha yoo danda'ame membarkakaa lafichi qulqulluudha waan ta'eef utuu jilgeenfattanii achuma irratti isinii kadhanna. Saamni harka keessanitti qabaatee waltajjicha jilgeenfadhaa isinii kadhannee xumurra. Guddaa jabaa goonee si galateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya gaarummaa keef araara kee hundumaaf galanne siif haa ta'u. Waa'ee obboloota kanaaf si haa galatu. Ilaaroo kanaaf saatii kana immoo ulfinni kee fayyaanni kee obboloota kana wajjin haa ta'u. Gaa'elli kun gaa'ela milkii haa ta'u. Abaarsi karaa isaanii irra haa cabu. Humni kee isaan wajjin haa ta'u. Mana isaanii nagaatti haa gaggeeffatan. Har'arraa booddee eeyyamne irraa ciisichi isaanii haa eebbifamu. Nagaan isaanii irraa hafaa haa ta'u. Haa eebbifaman. Haa boqotan. Gammadan. Walii isaaniitti gammadanii haa jiraatan. Karaa deeman lafa dhaqan hundumaatti addaaf adda haa qabaatan. Maqaa Yesuus Kiristoosin eebbiseera haa eebbifaman. Dhaloonni isaan gidduudha haa ba'an. Dhaloonni haaraan isaan gidduudha haa biqilan. Gaarraa kana immoo galateeffannaa biraa fidanii haa dhufan. Gaa'ela kana eebbiseera maqaa Yesuusin. Ameen. Indu kana kake amadere gauru iyela bona nama kana gauru yapina birmate adi korndeti osuna tane ebane abukodi galani kangedi tira kana bani adana bada putse ko yesu putasi dada kana sibarba Indu kana kake amadere gauru iyela bona nama kana gauru yapina birmate adi korndeti osuna tane ebane abukodi galani kangedi tira kana Yo sijina tao gaili gaila sijina tao ayani wakayo sijina tao ayani bopita sijina tao ayani wakayo sijina tao kamane kamada wakayo da galata fida kamane kamada wakayo da galata fida ahila ko kale bisu ko